Magaalaan Finfinnee magaalaa nageenyi ishee mirkanaa'e jiraattonni ishee nagaan ba'anii galuun kan itti baramee fi teessoo dippiloomaatotaa idil addunyaa sadaffaa ta'uun ishees dhugaa hin dagatamnedha. Nageenyi magaalattii kunis taateewwan kamiifuu biyyoota Afrikaa hunda caala akka filatamtuuf sababa ta'ee jira. Nageenyi magaalattii kunis taateewwan kamiifuu biyyoota Afrikaa hunda caala akka filatamtuuf sababa ta'ee jira. Nageenyi kun cimee akka itti fufuufis biiroon bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee dhaabbilee qooda fudhattoota 29 ol ta'an waliin hojjechaa turuun ni yadatama. Biirichi ammas aadaa waliin hojjechuun milkaa'uu ture itti fufsiisuuf dhaabbilee garaagaraa waliin dhimma nageenyaa irratti hojjechuuf waliigaltee mallatteesseera. Saganticha irratti argamuun haasawa baniinsaa kan taasisan hooggantuun biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii Finfinnee Aadde Liidiyaa Girmaa bara baajataa 2017tti magaalaan Finfinnee ayyaanota addabaabaayii fi amantaa hedduu kan keessummeessite yoo ta'u taateewwan biyyaalessaa fi addunyaalessaa 300 ol ta'an rakkoo nageenyaa tokko malee gaggeeffamuun bu'aa dhaabbilee garaagaraa waliin hojjechuuti jedhaniiru. 2017 በጀት ዓመት በርካታ የሆኑ የአደባባይ ህዝባዊ ሃይማኖታዊ bara baajataa 2017 ayyaanonni addabaabaayii hedduun kabajameera. Rakkoon nageenyaa tokkollee hin mudanne. Kana qofaas miti. Taateewwan 360 ol ta'anis magaalaa Finfinnee keessatti keessummeeffamaniiru. Kun agarsiistuu magaalaa nageenya ishee mirkaneeffatteeti. Aadde Liidiyaan itti dabaluun bara 2018 baatii fulbaanaa dhufaa jirutti magaalattiin taateewwan addunyaalessaa 3 kan keessummeessituu fi ayyaanota amantaa fi aadaa gurguddoo 2 keessummeessuuf nageenya magaalattii eegsisuuf hojiin jiraattota magaalattii hirmaachise hojjetamaa jiraachuu cimee akka itti fufu dubbataniiru. በ2018 ደግሞ እንደሚታወቀው ከፊታችን በተለይ መስከረም ወር ላይ bara 2018tti ayyaanonni akka addunyaa fi sadarkaa biyyaatti kabajaman ni jiru. Kanaafis dhaabbilee qooda fudhattoota waliin qophii taasisaa jirra. Kana qofaa osoo hin taane filatamummaa magaalattii hojiiwwan dabalanis hojjechaa jirra. Hirmaattoonni dhaabbilee garaagaraa saganticha irratti argaman akka ibsanitti biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee waliin dhimma nageenyaa magaalattii irratti hojjechuu isaanii magaalaa nageenyi ishee amansiisaa uumuuf akka gargaare ibsuun waliigaltee hojii itti aanuuf mallatteeffames milkeessuuf itti gaafatamummaa isaanii akka ba'atan dubbataniiru. የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የራሱ ተልዕኮ ቢኖረውም ነገር ግን በከተማ ላይ ሰፋ dhaabbileen amantaa ergama mataa isaanii haa qabaatan malee magaalattii irratti hojii nageenyaan wal qabatan hedduu hojjetaniiru. Biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii waliinis hojjechuu isaaniitiin jijjiiramni guddaan galmaa'eera. Kanneen keessas ayyaanonni addabaabaayii hedduun magaalattiin keessummeessituuf qooda keenya bahataa turreerra. Cimsinees itti fufna. ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ጋር በጋራ በመስራታችን ከፍተኛ የሆነ ለውጥ የመጣበት እንደ አዲስ አበባም እንደ biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii waliin hojjechuu keenyaan jijjiirama dhufe arginee jirra. Akka biyyaattis nageenya kabachiisuun lammiileen haala nagaan ba'anii galuuf isaan dandeessu uumuu fi akkasumas mirgi lammiilee magaalattii keessatti kabajamus danda'eeti jira. Biirichi biiroo haqaa waliin ta'uudhaan hojiin hojjetaatii ture cimee kan itti fuuta. Waliigalteen har'aas kanuma agarsiisa.